Keessa singala sana keessa singala sana keessa singala hunduma keessa singala no waan dibamee dum qabu iddoo tokko danda'amnaan waan namni hojjetee hin beekne yoo ta'u jedhee natti tolanatti. Maaliif anama fakkeenyaaf biyya Yuunaayitid Arab Ameerikaa Dubaay kana keessa jiraadha. Otoo waan barbaadde ta'ee jechaadha umurii koo guutuu harkaaf miila son qabu rakkachuu kan jedhu hin argan. Ofii koo rakkadhu yeroo isin jedhu of hin dadhabu ta'u ofii kooti of hin dadhabu. Obboleessa koo sana waa gochuun dadhaba malee ofii koo kana keessa gochuun of hin dadhabu. Waan biraa miti deemee maal diriivarii kan motora kanaaf motor saayikilii koo qabadhe son kee hojii hojjetachuu danda'a. Waan nama barbaade olii gadi deddeebisee maallaqa argachuu danda'a. Baay'een keenya immoo maalidhaa wal tuffannaa. Ani waan ani jaalladhu namni tokko na caale baay'een jaalladhan. Isin garuu hin jaallattan kanaaf hin guddattan. Ammoo har'a qarshii gashinaan jedhee sidhama biliis galchuuf hin deemaa. Dhimma kee nyaatame maannaa gashitaa miti. Digalee Amaanu'eel Gaaddisaa Taakkaleetti galchuuf deemta taanaan aqi gashi fiigiti. Maqaa nama biraa sii kennameera taanaan immoo hin boossa. Galchuuf hin deemaa jira jetti. Aqi gashii fi nama biraaf nyaatamtan boossa. Hin boossa sii galee hin boossa. Kanaafiyyuu hin foollatiin. Digalee Amaanu'eel Gaaddisaatti galchaa jirta taanaani rakkoon qabu. Yoos jalaa badeeyyuu inuma sii deebisa. Amaanu'eel Gaaddisaa Taakkalee jedha taana. Maqaa nama biraa fuudhattee safsaf jecha taanaan hin nyaatamtaan sin jechaa jiran. Dhiisaa sinin jechaa jira. Goroggoruu silkii dhiisaa. Miisenjarii dhiisaa. Teelegiraamiin fayyadamuun qaban dhiisaa. Baay'een keessan erga nyaatamtanidha. Dhuftanii sinii dhuftanii keessan kan nagaggaafattan. Dhiisaa siniin jedheera xaasa. Karaa sirrii kan na argittan sin yeroo mallaa'ee biirra akkatti galu qofa. Bilbila koo daareetti gaafa sinnaa bilbiltan qofarraa kan hafe wanta ati silkiidhaan fixxee haqxee kaffatu tokko illee hin jiru. Isin galee kana minciin keessan eessaa dhufe akkamitti naquu namtan gaafan jedhu ton galqabee karaa ati yaanne sirraa fudhata silkii kee hattoonni kun asala jiru waan ta'eef umuriin keessan hin dheeratu sin. Kana ala warri cal jettan iimoonatti dawwaltan iimoonatti bilbiltan waa'ee teelegiraamii meesenjarii ofumaa yeroo keessan gubdan sin jalaan qabu hin jiru an achi jala. Kana waan ta'eef fuula kee argeera silkii sirra qaba waan ta'eef dhiisi. Sin fayyadu nan darbaa. Kana booda jecha koo isa dhumaa ta'ee peejii koratti gadhiiseera. Abbaan barbaade waan ta'eef nan ilaallatu naan. Gaafa maqaa koo nyaatamte qofa kootu na gaafatu. Gaafa akkaawuntii koratti gashite qofa kootu na gaafatu. Isin galee kanaafiyyuu tuttuqaa akkasii dhaabaa. Waliigalee kanadha. Ana malee jiru namni nama biraarraan deemaa hin fiduan. Siigalee annaman beeku namatti yaadu bichaan fida hundaa'uun kana booda maaliif hin nyaatamtu waan ta'eef achiraan haasaa hin jiruan. Allaqee baay'een keessan immoo hin sobdu. Dhugaa Waaqayyoo paaspoortiin kee meerre qarshiin kee meerre kun amma waa isaappitiin kootu galchatta amma maallaqa fidatta afaanumaan cal jettaniin odeessina waama kaffalattanii hin qabdan. Dhugaa Waaqayyooti bar baay'een isaanii hin sobdu bakka ganaa isa ganaa paaspoortii baasan ganaa isa informationiif jecha yeroo si faana gubu gaafa qophooftu amma fakkeenyaaf maaliin jecha guyyaa kaleessa obboleetti tokko natti tolte miti. Paaspoortiis qopheeffadheera maallaqas qopheeffadheeraatti galchuuf jechaa jirtu qopheeffattee ta'a paaspoortii galchi sin eeg sa'a tokko keessatti galchite allaqee bakka. Amma appilaayii godhaaf anshiina jalqabaaf warri kaanoo Koi bakkaatti maria eni akkas godhe mariif taanaan isaa dhooqa waa'ee marii mitamu. Sinigale kanaafiyyuu amma ishtii namni paaspoortiif qarshii qopheeffatanii dabarsitanii dhufuu barbaadan otoo hin jedhee lakkoofsa tokko barreessaa ta'uu hin jedhee barreessuu dandeessa. Kootu gaafan jedhee waa'ee saappisi waan garuu hin jirtu ati. Kana waan ta'eef yeroo gubummaatu na eebeen nama seera qabeessa nama dhugaa fiigu faana fiiga. Sinigale kanaati ala hin gowwoomina. Siistemni dhumaa itti nyaatamtan. Aggeeffadha siistemni dhumaa itti nyaatamtan. Akkaawuntii makoo sirrii isinii kennaniitu suma sirrii isaa birrii kuma 20 irra gasheeru birrii xiqqoo kan 20 50 irra gasheeru.
birri guddaa immoo jechaadha akkaawuntii biraa sii gashu. Akkaawuntii biraan gaafa sitti dhufu biloo godha ofirraati. Nyaatoo dheeni liqimsi nama 320 irratti dubbadde fashalaa jira kun. Sini galee akkaawuntii hin guuteen kun guuta maanni kuma 20 maanni kuma 30 maanni kuma 50 maanni kuma 100 iddoo biraa eessa dhaqan immoo eenyuuf dabarsita nama biraa irratti hin dabarsiin allaqe maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri si goyoomsu sirraa cabu waan hin jedhuun qabu. Sini galee kanadha. Kana ala imboostu sinin jechuu barbaada. Yaada keessanii komentii irra goggochaa deema. Social media keessan kana seeraan itti fayyadama malee otoo asirratti qoosna ta'e utuu nama arrabsina ta'e utuu waan bu'aan buufne dubbanne nama 1,000 ol itti nama biyyuun dhumtu. Amma yeroo nuti waa'ee amantaa haasofnu namoonni nuun naannoo hordofuun barbaanne iddoo biraa deeman jechaadha. Yeroo nuti waa'ee kolfaa haasofnu itti namanam. Yeroo nuti faarfan bakka isinii gala namoota akkamii akka nu hordofan. Kana waan ta'eefi komentii jalattis namni hin taane yeroo dhufee arraba hin taane intini godhu harkuma koorra jiraachaa yeroo tokko tokkotu harka keerra jiru dhiphatta. Jecha hin taane gaafa inni barreessu fuudhee mi'uut godhu barbaada. Fuudhii biloog godhuuf jalaati. Akkasitti hojjechaa deemtu. Isinii galee kanaafiyyuu waan dhugaan goone waan riiliin taaneef jecha maal isaa asirratti yeroo keenya guubnaa isiniin jechuun barbaada. Thank you deera. Waan sirriidhaan haa dhufnu waan sirriidhaan walaa simannu isiniin jechuu barbaada. Kanaafuu inni karaa sirrii naquunnamu dhufaa jira jechaadha. Inni karaa sirrii naquunnamne immoo nyaatama bakka waan godhu dhabe. Kanaafiyyuu Amaanuel Gaaddisaa akka leellee jechuu danda'a. Kuniyyuu sin shawwaduu danda'a. Lakkoofsi baankii garuu sin shawwadu. Namni kamiyyuu maallaqa gashata taanaa tokkoffaa laayivii irratti hin jiru barbaachisaa ta'e. Lammaffaa laayivii irratti hin jiru akkaawuntii erga irraa qabatee booda lammaffaa dhageeffadha. Lammaffaa bilbiluma daayirektii dawwaluutu sarara jiraata. Daayirektii bilbila amma harkatti baadheen jira miti bilbila daayirektii manatti dawwaluu qaba dirqama jechaadha. Natti hin dawwalu taanaan hin keessumsiisu jechaadhaan. Miseejiin amma dhufee munaa gala margaan jira amma miseejiin naa galaa jira. Garuu gaaffiif deebii taanaan hin fedhan. Gaaffiif deebii miti. Ijoollee shamarraniidha afaan beektaa gaaffii. Ijoollee afaan hin beekne garbiraa. Ijoollee dhiiraa garbiraa akkaataa kanaatti kan dhufamu. Sini galee kanaafiyyuu keessumaa ijoolleen shamarranii jechaadha. Biyyoota garaagaraa irraa dhufuu barbaaddanii biyya Shiraana fiddaa Saawudii, Beeruutii, Joordaanii akkasin jedhina. Biyya kamirraa namni dhufuu hin danda'a. Akka carraa yoo diingata tikkeetti isinii murame utuu afaan beektanii biyyatti galtanii jirtanii eessaan poolis kiliraansii baafachuu danda'a. Eessaan xumurachuu hin danda'a. Akkamitti kan jettanii fi kan keessaan maabiraayii guddaa qabatee COC, meedikaala, ashaaraa, poolis kiliraansii hunduma isaa utuma isin olii gadi intini jettanii sammuun dhukkubsatiin ansinii xumuruu nan danda'a jechaadha. Poolis kiliraansii keessan illee ansinii xumuruu nan danda'a. An keessan jechuudha. Kan ijoollee shamarraa afaan beektanii sirriitti jechuudha.